Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya biyya keessaa fi biyya alaa gaggabaaboo fi bal'ina isaanii qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeera. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraan ga'uun dagatina. Waahillan keessaniifis dabarsitanii sheer gochuu akkasumas warroonni waahila keenya hin taane akka nutti makamtan kabajaan isin affeerra. Komishiiniin marii biyyaalessaa hayyoota naannoo Oromiyaa waliin mari'ataa jira. Milkaa'ina marii biyyaalessaaf ga'een hayyoota olaanaa ta'uu Komishiiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Komishiinichi adeemsa ajandaa walitti qabu naannoo Oromiyaa irratti haala mijeessitoota hayyoota dhaabbilee barnoota olaanoo irraa filataman waliin magaalaa Adaamaatti marii isaa har'a eegaleera. Komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaatti dursaan garee marii naannoo Oromiyaa obbo Buzunaa Asaffaa uummanni Oromoo karaa bakka bu'aa isaa bakka tokkotti wal arguun ajandaa funaanuu fi ajandicha bakka tokkotti qabanii marii biyyaalessaaf dhiyeessuuf mari'achaa jiraachuu yaada ka'een himaniiru. Oromoon saba guddaa akkuma maqaa isaa gahee guddaa taphachaa kan turee fi marii biyyaalessaa kanaan waan isaaf malu argatee sabaa fi sablammoota hunda waliin ta'uun Itoophiyaa guddaa ijaaruuf of qopheessuu qabaachuus dhaamaniiru. Bakka buutonni naannichaa hawaasa keessaa filataman marii kana irratti hirmaachisu ajandaa sabichaa dhiyeessuun irratti mari'atuuf waamichi karaa garagaraan darbaniif obbo Buzunaan himaniiru. Haala mijeessitoonni marii kana irratti hirmaatanis akka biyyatti ta'ee akka sabaatti gahee hojiitti kenname qulqullinaan bahuu ijaarsa biyyattii keessatti ashaaraa isaanii kaa'uuf qophaa'oo ta'uu himaniiru. Hayyoonni marii kana keessatti hirmaatan ajandaa Oromoon qabu hunda qulqullinaan akka sassaabamuuf haala mijeessuu akka qabanis dhumarratti dhaamaniiru. Haasawa jibbiinsaa eenyummaa irratti xiyyeeffate qolachuuf tattaaffiin waloo akka taasifamu waamichi dhiheete. Haasawa jibbiinsaa eenyummaa irratti xiyyeeffate qolachuuf tattaaffiin waloo akka taasifamu gamtaa Afrikaatti waamichi dhiheesseera. Yaa'iin ittisa haasaa jibbiinsaa eenyummaa irratti xiyyeeffate Ruwaandaa magaalaa Kigaalitti gaggeeffamaa jira. Haasaa jibbiinsaa eenyummaa irratti xiyyeeffate qolachuuf tattaaffiin waloo akka taasifamu yaa'icha irratti kan hirmaatan ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Adaamaa Deng himaniiru. Adama Dengi ajjechaan jumlaa Ruwaandaatti bara faranjoota 1994 lubbuu lammiilee miiliyoona tokkotti hiikoo galaafate duula haasawa jibbiinsaa eenyummaa irratti xiyyeeffatudha jedhan. Haleellaa sanyii fi gosummaa xiyyeeffate dabalatee haasaa jibbiinsaa akkasumas haalota biroo eenyummaa bu'uureffachuun dhiibbaa qaqqabsiisan qolachuuf tarkaanfiin saffisaan qindoominaan qabu akka fudhatamu waamicha dhiheessaniiru. Haasofni jibbiinsaa qajeeltowwanii fi dambiiwwan mirga namoomaa wal danda'uu, ida'amuu, sabdaneessummaa fi walummaa sarbuu ta'uu hubachiisuu isaaniitiin gabaafameera. Magaalaa Bishooftuutti hojii misooma kooriidariif birrii biiliyoona 18 akka barbaachisu ibsame. Misooma kooriidarii magaalaa Bishooftuu kutaalee magaalaa sadi keessatti marsaa adda addaatiin raawwachuuf birriin biiliyoona 18.6 akka barbaachisu bulchiinsi magaalattii beeksiseera. Magaalaa Bishooftuutti misooma kooriidarii kiiloomeetira 80.8 uwwisuu raawwachuuf iddoowwan 15 akka adda baafamuu fi yeroo ammaa kiiloomeetira 19.4 hojjetamaa jiraachuu kantiibaa itti aantuun magaalichaa Aadde Zaharaa Kadiir himaniiru. Misoomni kooriidarii kun daandii asfaaltii, daandii miilaa fi biskileetii iddoo magariisaa hektaara 63 mana fincaanii uummataa fi bakka konkolaataa dhaabuu kan hammatudha jedhan. Daandiin asfaaltii marsaa lammaffaan ijaaramaa jiru kun kiiloomeetira 24.8 kan uwwisu yoo ta'u yeroo ammaa ijaarsi daandii kiiloomeetira 14 hojjetamaa jiraachuu himanii iddoo magariisaa hektaara 63 karoorfame keessaa lafti magariisaa hektaara 32 xumuramus kaahaniiru. Magaalattiin bakka turizimii waan taateef iddoowwan ijaarsa terminaala dhaabbii konkolaataaf iddoowwan 27 akka baafamu kan himan itti aantuu kantiibaa magaalattii ijaarsi isaanii lafa hektaara 25 irratti raawwatamaa jiraachuu eeraniiru. Misooma kooriidarii kana keessatti hirmaannaan jiraattota ol'aanaa kan jedhan Zaharaan dargaggoota 520 carraa hojii uumuus asumaan dubbataniiru. Itoophiyaan biyyoota ollaaf humna elektirikii akka hin gurgurre Masriin duula dippiloomaasii eegaluu ishee ibsame. Itoophiyaan humna elektirikii oomishtee biyyoota ollaaf akka hin gurgurre warri Masrii duula dippiloomaasii eegalaniiru jechuun ministeerri bishaanii fi enerjii Habtaamuu Ittafaa dubbatan. Itoophiyaan wirtuu anniisaa akka taatu gochuuf maastar pilaaniin qophaa'ee jiraatus Masriin Itoophiyaa humna elektirikii oomishtee biyyoota Afrikaa adda addaaf akka hin gurgurre waan adda addaa raawwachaa jiraachuu dubbataniiru. Ministeerichi itti dabaluudhaan sochii gurgurtaa humna elektirikii danquun Masriin taasisaa jirtu ittisuuf gama Itoophiyaan tattaaffiin dippiloomaasii barbaachisaa ta'e akka kennamu ibsaniiru. Hooggantoonni biyyoota yaa Abbayyaa Ugaandatti wal argan irratti akka mari'atan ministeeronni biyyoota kanneenii erga wal gahanii booda Masriin akka harkifatu taasisuu riippoortar gabaaseera. Hanqina raawwii pirojektoota misooma jallisii irratti mul'atu hawaasa biratti komii uumuun himame.
Hanqinni raawwii ijaarsa pirojektoota misooma jallisii gurguddoo irratti mul'atan hawaasa biratti komii uumuu miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa dubbatan. Mana maree bakka bu'oota uummataa har'a walgahii idilee kurnaffaa bara hojii afuraffaa waggaa 6ffaa gaggeesseera. Miseensonni mana maree walgahii kanarratti hirmaatan raawwii hojii pirojektoota misooma jallisii ilaalchisee yaadaa fi gaafii qaban ministeera jallisii fi naannawaa gammoojjii Dr. Abrahaam Balaayiif dhiyeessaniiru. Pirojektoonni kunneen rakkoo walxaxaa qabaachuus asumaan kaasaniiru. Oomishaa fi oomishtummaa damichaa guddisuuf rakkoolee raawwii ijaarsa pirojektoota kanneen irratti mul'atan furuuf murteessaa ta'uu dubbataniiru. Ministeericha furmaata waaraa fiduuf xiyyeeffannoon akka hojjetus gaafataniiru. Kubbaaniyyaawwan Cheek Rippaabilik filannoowwan investimentii Itiyoophiyaan qabdutti akka fayyadaman waamichi dhiyaate. Kubbaaniyyaawwan Cheek Rippaabilik carraa mijataa fooyya'insa diinagdee gooroo uumametti fayyadamuun filannoowwan investimentii Itiyoophiyaan qabdutti akka hirmaatan ministeera deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Burtukaan Ayyaanoo waamicha taasisaniiru. Fooramiin waloo Itiyoo Cheek Rippaabilik har'a magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuu eegaleera. Itti aanaan ministeera muummee fi ministeerri dhimma hojjettootaa fi hawaasummaa Cheek Rippaabilik Maariyaa Jiraaskoon waltajjii kanarratti Itiyoophiyaan hojiiwwan jijjiirama hojjetamaa jiran bu'aa buusaa jiraachuu daawwannaa Finfinneetti taasisneen argineerra jedhan. Ministeerichi walitti dhufeenya biyyoota lamaanii caalmatti akka cimsu kan dubbatan yommuu ta'u, ministeera deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Burtukaan Ayyaanoon sirna baniinsaa foorumichaa irratti haasaa taasisaniin Itoophiyaatti fooyya'insa diinagdee hunda galeessa taasifameen biyyoota guddina diinagdee ariifataa galmeessaa jiran keessaa tokko akka taasisuus asumaan himaniiru. Fooyya'insi diinagdee gooroo yeroo dhihoo keessatti taasifame yeroo ammaa kana carraa investimentii mijataa uumuu ibsanii kubbaaniyyaawwan Cheek Rippaabilik kanarratti akka hirmaatanis waamicha dhiheessaniiru. Cheek Rippaabilik Industirii meeshaalee oomisha qonnaa qindaa'aniin muuxannoo olaanaa qabduu fi biyya humna guddaas qabdu waan taateef damee kanaan Itoophiyaa waliin tumsa cimaa akka gootus asumaan gaafataniiru. Gara fuula duraatti caalatti oomishaalee Itoophiyaa caalatti akka ergituu fi ergamaan hojii isaanii taasisan kan hojjetamu ta'uu Ambaasaadar Burtukaan Ayyaanoo ibsa isaanii keessatti dubbataniiru. Jubbaalaandi himannaa mootummaan federaalaa Somaaliyaa Itoophiyaa irratti dhiheesse kuffifte. Ministeerri nageenyaa Jubbaalaandi Jeneraal Yuusuf Huseen Usmaan Dhumaal himannaa mootummaan federaalaa Somaaliyaa xiyyaaronni Itoophiyaa 2 meeshaa waraanaa fe'anii magaalaa guddoo Jubbaalaandi Kismaayoo seenan jechuun dhiyeesse haalaniiru. Dubbi himichi VOA Somaalee waliin turtii taasisaniin himannaa kana bu'uura kan hin qabne jechuun mootummaa ragaa tokko malee himannaa akkanaa dhiheessuu hin qabnu jechuun dubbataniiru. Kana malees loltoonni Itoophiyaa naannawa Bulaa Hawootti buufata ijaaruuf yeroo yaalan mormiin isaa mudate jechuunis kan isaan dubbatan kun soba jechuun kuffisaniiru. Loltoonni Itoophiyaa naannolee akka Geedoo, Baayii, Baakool akkasumas Hiiraan keessatti socho'an taatee idilee guyyaa guyyaan geggeeffamuudha jechuunis itti dabalaniiru. Dhumaal akka jedhanitti kana kan dubbatan ministeera deetaan ministeera odeeffannoo Somaaliyaa Abdurrahmaan Yuusuf Al-Adalaati bana Itoophiyaan hojii seeraan alaa fi babal'ifannaa irratti hirmaachaa jirti jechuun maqaa balleessii isaan dubbatan hordofeeti. Al-Adalaan Itoophiyaan meeshaa waraanaa gara Puuntlaandii fi Gulmuuduutti akka ergaa jirtuu fi Hirshabalee keessattis milishoota leenjisaa jirti jechuun himannaa isaanii dubbataniiru. Gochoonni kunneen Somaaliyaa tasgabbii dhabsiisaa fi birmadummaa ishees kan sarbu jechuun guyyaa kaleessaa yaada kana kennaniiru. Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduu ammajjii 1 bara 2024 waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessuu isaanii hordofee Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti waldhabdeen hammaateetiin jira. Gara baha giddu galeessaatti yoo dabarru Israa'el Sooriyaa haleellaa qilleensaa baay'ee raawwachuu gabaasonni himan. Akka gabaasaaleen miidiyaa Sooriyaa ibsanitti xiyyaaronni waraanaa Israa'el magaalaa guddittii biyyattii Damaasqoo dabalatee guutuuwwan biyyattii keessatti haleellaa kurnaan lakkaa'amu raawwataniiru. Dhaabbanni mirga namoomaa Sooriyaa UK keessatti argamu SOHR jedhamu kan akka jedhetti haleellaan 100 ol bakka buufata waraanaa irratti raawwatamuu dubbateera. Wirtuu oomisha waraana keemikaalaa waliin hidhata qaba jedhamee shaakkamu iddoowwan rukutaawwan garaagaraa keessatti argaman rukutuun miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Israa'el mootummaa Asaad aangoo irraa kaafamu hordofee meeshaalee waraanaa harka farra finxaaleeyyii akka hin kufneef hojjetaa jirti jechuunis gama Israa'eliin dubbiin kennameera. Manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kufaatii pirezidaantii Bashiir al-Asaad hordofee haala biyyattii keessa jiru irratti mari'achuuf wiixata darbe walga'ee guyyoota itti aanan keessatti akka ibsa kennan dubbatanii turan. Mana maree kun hanga ka'ee walabummaa biyyattii fi tokkummaa Sooriyaa eeguu eegumsi namoota nagahaa mirkaneessuu gargaarsi namoomaa uummata rakkatanii fi akka dhufu mirkaneessuu irratti ni hojjeta jedheen yaada jechuun dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ambaasaaddarri Raashaa Vaasilii dubbataniiru. Sohor akka jedhetti guyyoota lamaan darban keessa haleellaan qilleensaa Israa'el 100 lakkaa'aman kan raawwate yommuu ta'u,
Kunis bakka Damaasqoo keessatti saayintistoonni Iraan misooma rookettiidhaaf itti fayyadamaa turan dabalatee rukutamuu himaniiru. Haleellaan kun kan raawwate yeroo dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dameen keemikaala to'atu meeshaalee keemikaalaa shakkaman tuqamuu akka hin qabne aanga'oota Sooriyaa akeekkachiisaniitti jedhan. Akka dhaabbanni keemikaala dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni meeshaa keemikaalaa dhorkaa jedhutti meeshaan keemikaalaa jechuun keemikaala sababa amaloota summii qabaniin du'a yookaan miidhaa geessisuuf itti yaadanii itti fayyadamaa jiru jechuun dubbatameera. Meeshaa waraanaa seera qabeessa ta'e yoo jiraatillee meeshaa keemikaalaa fayyadamuun seera namooma idil addunyaa kan dhorkudha. Sooriyaan meeshaa keemikaalaa eessaa fi meeqa akkamiin akka taasiftu kan hin beekne garuu pirezidaantiin duraanii Bashir al-Assad kuufama keemikaalaa akka qabuu fi inni ibsa isaa keessatti oomisha niikuleeraa ilaalchisee waakkataa turuun isaa ni yaadatama. Bara faranjootaatti Sooriyaa bara 2013 haleellaan meeshaa keemikaalaa qarqara magaalaa guddoo biyyattii Damaasqootti raawwatameen lubbuun namoota 1,400 ol galaafatamee booda waliigaltee meeshaa waraanaa keemikaalaa mallatteessiteerti. Wayita sanatti suuraawwan suukanneessaan namoonni sababa sanaan dhumanii hedduu addunyaa rifachiisee ture. Biyyoonni dhihaa haleellaan kun mootummaan qofaan raawwachuu danda'a jedhan Assad garuu mormitoonni quba qaban jechuun yaada isaanii kennuun ni yaadatama. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu bara 1974 waliigaltee Sooriyaa waliin taasifame yeroo finciltoonni biyyattii to'atanitti cabeera jechuun yeroof bakka lolarraa ifooma ta'ee waraana isaanii itti bobbaasuun dhagahameera. Naannoon kun gaarreen Golaan kan jedhaman yommuu ta'u Damaasqoo irraa gara kiiloomeetira 60 qofa fagaatee kan argamudha. Israa'el xumura waraana guyyoota 6 bara 1967 irratti Golaan Sooriyaa irraa dhuunfattee bara 1981tti gama tokkoon ofitti dabalteerti. Tarkaanfiin kun sadarkaa addunyaatti beekamtii hin arganne. US bara 2019 garuu hanga tokko beekamtii kenniteerti. Waraanni Israa'el ishee tarkaanfii baay'ee daangeffamaa fi akkasumas sababa nageenyaaf qofa fudhachaa jiraachuu ibsite. Akkasumas Israa'el dhimma keessoo Sooriyaa keessa seenuuf fedhii akka hin qabnee fi tarkaanfiiwwan kun kan fudhatame nageenya lammiilee ishee eeguuf akka ta'es ibsaniiru. Haa ta'u malee Israa'el meeshaalee farra xiyyaaraa, misaa'ilaa fi meeshaalee tarsiimoo biroo Sooriyaa keessatti barbadeessuu cimsitee itti fufteerti. Tarkaanfiin Israa'el yeroo dhihootti fudhatte kun kan fudhatame erga loltoonni finciltoota Sooriyaa magaalaa guddoo biyyattii Damaasqoo qabatanii sirna Bashir al-Assad kuffisanii boodaadha. Assadii fi abbaan isaanii bara 1971 irraa eegalee aangoo biyyattii harkatti dhuunfatanii turaniiru. Humnoonni garee mormituu Islaamummaa Hayaat al-Tahrir al-Sham durfamuu dilbata darbee gara Damaasqoo seenuun televezyiinii mootummaa irratti mul'achuun Sooriyaa amma bilisa baasuu labsanii turan. Garichi guyyoota muraasa dhufan keessatti maqaa qondaaltota olaanoo sirna duraanii warra Sooriyaa irratti rukuttaa cimaa geessisaa akka beeksisaniiru. Namoota dhuunfaa odeeffannoo namoota kanaa qoodaniifis badhaasa qopheesseera jechuun dubbate. Mootummaan Assad Hizbollaa fi Raashiyaan deeggarsa guddaa argachaa tureera. Haa ta'u malee Hizbollaa Israa'el waliin lola irra jiruu fi Raashiyaa xiyyeeffannoo isaa guutuu gara Yukureenitti deebisuu isaatiin mootummaan Assad kufaatii isa dhaqqabeef sababa ta'eera. Kana arguun finciltoonni Sooriyaa humna isaanii qindoomanii torbaan muraasa keessatti aangoo irraa isaan ari'aniiru. Ministeerri muummee Israa'el kufaatii sirna Assad baha giddu galeessaaf guyyaa seena qabeessa jechuun dubbatuun isaanii ni yaadatama. Kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa nu waliin waan turtaniif galatooma.